Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraafaa qabnaa nageenya nu bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jechaatii jirra jirtuun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa enuman badaa enuman deebi'ee dhufaa namoonni baay'een keessan immoo jechuudha yeroo baay'ee eessa jirta eessa jiraata. Baadiyyaa akkasii kanan jira kun olaala viidiyoon kun odoon hin yaadatin duuban na waraabaa turanii haa ta'u malee ndaa'uun bakka nani jiru warra na gaafatu kanaaf ifa godha jedheetiin yaade innaa mee naandawaa kana namni beektanii gaxariidhame argaa jirtanii reefu gana asfaaltiitti ba'uuf jirra. Kanaaf eessa jirtaa naannawaa kam jirtaa warri jechaa turtan jechuudha baay'een keessan gaafii kana na gaafataa turtanii warri na gaafattanis isiniif ibseera mee akkanumatti viidiyoo kanarraa yoo ilaaltanii in bartan jedhee yaada viidiyoo kana nu duuballaan nama nagaa deemu fakkaatee nu waraabaa ture nuti asumayyuu nagarree haasa'aa deemu malee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa baay'een keessan immoo jechuudha lafa akkasumas immoo mana gurgurtaaf warra na gaafattan baay'ee keessantu jira. Iddoon amma jirutti kana dura sitirraa isin ibseen jira naannawaa biyya immoo yookaan magaalaa akkuma naannawaa keessanitti yoo ta'e immoo sa'aatii kanatti in argama garuu asittis argamuun dhiisee miti yeroo qaba yeroo tokko maallaqni isaa gadi bu'aa yeroo tokko immoo maallaqni isaa garmalee ol darba jechuudha biyaansi yeroo nani dhufe sana maallaqni isaa ariifii ture sa'aatiin nani dhufe sanatti jechuudha kondominiyeemii bituu warri barbaaddanii amma mootu garmalee jechuudha garmalee sirritti ol ba'ee ol fagaateera gatii isaa isiniin jechuu barbaada. Egaa obboleewwan kiyyaa maaliif jennaani sirriidha dursa mana namni kamiyyuu mana yaadni isaa jechuudha mana ijaaruu akkasuma bituudha. Kanaaf waan kam keessatti mootu jechuudha yeroo qaba akkasumas immoo yeroo san keessatti nama yoo qabaattanidha nama isin barbaachisa. Kanaaf mee bal'ina anillee waa'ee karaa manaati warra na gaafattan kana sirriitti jechuudha warra gadi fageessanii hojjetanii guyyaa tokko akkuma kanatti viidiyoodhaan dubbisee kanan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Isiniin jedha hangasitti obsaan na eegaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa innaa ofirratti hin qabee